Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganagaan uftan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tada'na dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaytah, wa la mubtalan illa afaytah, wa la maridan illa shafaytah, wa la maridan illa shafaytah, wa la maytan illa rahimtah, wa la mubtalan illa afaytah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhika wa 'azimi sultanika. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي لقى نهاكنو، ربي إيمان نهاكنو، ربي حاجاتي نهاتاسسو، حاجة ولتو فلس عن ربي نهاتاسسو، بيتي النبي لقى يا ربي هاقودو، بيتين نبي نجا ربي هاغودو، بيتين روبان مهاجرنيسو، بيتين بلال ورانا الراحاتو، بيكينيا تكيسيرتو اللين، بيتين يا ربي بي نجا نهاغودو، بي نجا ربي نهاغودو، بي نجا ربي نهاغودو، بي والتاس ربي نهاغودو، filmaan illee as deemu jira. Filmaata nagayaa rabbiin haa godhuuf, filmaata nagayaa rabbiin nagayaa haa godhuuf, nama irra nuu gaarii kan ummata isaaniitii gaarii rabbi irra haa kaa'u. Subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi. Nagaa amantii harka fuunee kam jirtu nagaa keessanii maqaa Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluun harkasin fuudhaa kam jirtu gabaabseedhumaan Waaqayyoon kadhanna waa'ee sagantaa kanaatiif. Waaqayyo uumaan keenya akkasitiin baga walitti nu qabee sagantaa bareedaa kana iddoo kanatti akka hirmaan nu gargaaree baga nagaadhaan dhuftan. Akkuma kanas sagantaa iddoo kanatti ta'u hunduma isaa Waaqayyo haa eebbisu. Ilmaan Oromoo bakka kana jirtan hunduma keessan afaan keessan tokko haa godhu, tokkummaa keenya Rabbi nuuf ajabeessu. Waan inni akeekannee jirru, waan inni yaadnee jirru Waaqayyo nuuf milkeessu, milkii nuuf kennu. Oromoo Waaqayyo afaan tokko nu haa godhu. Gara fuulduraattis waan waliin akeekanne hundumaa nuuf milkeessu irra deebi'ee jedha maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan saya wana wal turufnya ka Rabbi nu hamil keso. Rabbi nu aga machesu. Waan barida walgeenye bakka Rabbi nu aga. Kanu waan opesale umri Rabbi hadeersu. Wal jalla sirat Rabbi natenu waan tunu ragabin. Rabbi kalle nu gudisin. Rabbi tayalle nu bulchin. Rabbi ni olan laftenati bayate jirti. Rabbi le nu robin. Di galapsuni puji sulle Rabbi nura dikesu. Rabbi laften sulle hanaga tochu. Rabbi nulle hanaga hennu. Akasifu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. I think we have launched the books. Together, Arsomning Absom. Arsomning Absom. Thank you very much. Thank you very much, Ulfada Galatuma. Hamile Ninja, Hamile Nagar Kesset. Ana Burbur, Aladaga Uti, Kara Uddo Gamade, Ililman Romo Gagana, Argir Ve, Duriji Saniti Uddo Gamade, Bagarabin Gamachise, Bagamadani Zaninja. Lame Fanan. Warroota nadura kakkaanuu jirtii na eebbisanii eebbitii nu baatu eebbitii dubbii waaqaa ta'e goranii
ديكو كل جت درني نوفرجع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. guyyaa lama dubbiin nama harkaa baddi gaafa akka malee gammadanii fi akka malee gaddan wanni haasaan nama harkaa badha walumaa galatti sagantaa kana akkanatti miidhagsuudhaaf koreen sagantaa kanarratti dadhabdan akkasuma immoo keessummoonni sagantaa kanarratti hirmaattan hundi keessaniyyuu ani haa dhufu isiniin jedha. Era deebi'ee hirmaattonni sagantaa kanaa ka Sabboo Goonaa, ka Kuntumaa Daarimuu, ka Baasoo Dullachaa, ka Raayyaa Hasaboot, ka Garrii, ka Gurraa, ka Giriirraa, ka Ormaa, ka Ituu Humbannaa, ka Afran Qalloo, ka Sikkoo Mandoo hundi keessanuu warra as keessatti argamtan galatooma baganaa dhuftan. Egaa ani haa dhufu jedhee haasaa bal'aa ibsa kitaaba qabiyyee kitaabatiin akka isinitti deebi'utti nagaan naa tura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم وصلنا يويا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دران درسه ربي قويا كنان إشنجه أنا اللي جه ولين نجه قالن كيساتي الحمد لله رب العالمين جنايته إتا سودان إيجا ربي كنا قالت قلشينه شكري كيساتي إيجا جنة ربين كواؤم إساء أمم إساء كيست والدبرسي أمم أبا هجي بريت ولنكتش دجيل والدبرس نمل والدبرس قيال والدبرس جيال والدبرس دجين أكا لا شكينات أكا لا شكينات أرميان بداتون بداس ربين نوكني بداس ربين نوكني كنا إسان نوكني قالت كبا ربين الحمد لله رب العالمين جل دوبا لفتي نما قبا جراتا سبا أرمو إرتي أرقم سيسي سبني كون سبب الله سبب قدا سبب أرجاء سبب حيو أرميا في سبني أرمو بربران وان لمي سيتيف جراتا بيسانيتيف الدنيا قما چتكب قما جسي كنا كيست وان نمرا جرى gosa gosaan hirmaachite gosa gosaan gumaachite gosoota gartee isin oromiyaan lammii ufiitiif sabni oromoo oromiyaaf addunyaaf gumaachan keessaa xiqqoo maqaa dhayuun nu barbaachisa maaliif ennaan guyyaa waliin nu qabe kanatu hayyu waliin nu qabe kanatu kasabaan utee kanatu gumaacha oromiyaa fi oromoo waan ta'eef kanaaf meeqan numa 150 okaa jaarraa tokkoof walakkaa as waan oromiyaaf oromoon biyya sanii gumaachite hangafa maadhaan mara laakkaannee finnu xiqqoo keessaa yaadatuun nu barbaachisa wanni wal yaadachiifnuufi كأما قرتين سينا إساني قالون الراها براتوف كوريتا هيراتوف يون قرتين إسان اندبتين سينا إسان دلقنيف تاريخ إسان دلقن دقتم آديما دوبا أكا قيامكم ملكاوف أكا أنافتا كنبرين والجنوف ودروميان قرتين وقماتي
كأك الشيء بكري سابلو فقبنا كأك قرتيتنينو هايلي فدا فقبنا أيو سياسة كأك باروتم سافنو كني تغرميان قوتا دريسا درما في اللالين سوريس إلما سوريسا لمي سيتي في كقبسايو أرميا ورا قرتيبا لافتكيسا كاكا جرابا قدافا جنرال تادسا بالروفا ورا بويا كناف أكنا برينوف أكنا أفان كنا ندبنوف أجيبتي أسيتو أكما تاول قبنوفي بابوي كيسا قرتين دربراني وآسا كفلني ويا كنا مل كيسان سلاح الباني كن أرغني مال هيا وان جنون ربي الرحمة ساني هاقودو جنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وروني من تبرالي أنا أفو بقى إفتني سنين جدا كان بتان سودان يا بوليانتي يا شمرانتي يا ممدوتي gama chunkana ole hinjiru baga gamanne baga wolin gamanne silinje alhamdulillah rabbil alamin kan matta sudan mijun sifna muju kanan rat targitani mabudon heddu jira no focha silinje. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ilterina ofole ano folcha yoya nageni sifara أنا أعرف سنينجرا هم ديك السنون قصهد أسكت سأمنا أمريكنا ممارات وهنيكم قصهد بجتونكيا نوفل شاي سنينجرا إسلام أمنا كريستيان أمنا واقفة أمنا لفتنا نهورسيس كنافو ينقفني كأن اللي حيون كأن اللي كاسكت سجرو كندرا نورجرو نينجرا نوفل شاي سنينجرا كرومو بوتو كنافو غلطوما سنينجنا تاني يرو چارا وي ولي ندبس ولي دبنا وان غدو دبچو بربانا اجارم سورو موتيف دبنا اورومو يادا ابو چوفتينو الرحماته اكا غوتاورو توكودي اسر الرحماته يادا برفتري اگا سي اوبسانو يگدا سنينجنا وفولا غوچارنجه sol barbanu malif wala najarati annani wajnulana way rabari qatu wajinta banna bala bakani sawani maraqana way sol barbanu malif wala najarati annani wajnulana way 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 Yubariu bupeyo bubisu karana bora anna mundu bisu. Masya Allah. Namit dara mojrat, namit mechuchuna, anggam napa kata arsiti, or arsit nabra nabatu jira, akas namit tabala warbatu, bakotaka kuna ayo karte jirat. Ayah. खेती करते अरसी केन्या नायरोबी इंशाल्लाह किताब नुफसी अर्गमनी जिरानी इंशाल्लाह गरमसानी वान सांबनानी वलमा नगेफन इंशाल्लाह. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidebet ka arsum ni korsum majeti ngadi fide burbanati womenina fide beban arsum ni korsuma ichiti gadati woni kunin wahidu kesa kaba kero najala jirtan qarri najala jirtan li ana abagada na robit arsija do namni ana dorgo membe to wan qarad man matiya kanat tan sudan marga kitaba kan ufumakiya dalagelle ufumakiya barreselle ufumakiya matanselle ankuma ibbatu kombanaja wani sinjetan hande kanuma tansi agati sani tunga
as keessa namni jiraatee kasba'u jiraate yoo kaasin baane illee duuba shanee baay'ee qaba hedduu nama baay'ee qaba asumattuu dhaabachuun hedduudha. Asumattuu dhaabachuun abbaati hangafni yaa dhufe hangafni mandu ilmaan biyya gaafa dhufe hangafni namira dhaabate hangafni namira dhaabate akkana ho'a. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إيه تسوى بنات جد أنا جالس قداس كوماتنا مانجرا في ورخينا. إنه أبانا نسيه كمان بابا سيران بابورام باس كتابه. Galatoma hangafni kiyya nabira dhaabate anarsi jabeeka sikko dhuftee mandoo attataati laata hin caqasamee. Abbootii keenya duraan dabarru jennee gamtaa sochii tokkummaa qeerroo fi qarree Naayiroobii 1,115 bannaa jenna. Gamtaa qeerroo fi qarree Naayiroobii. Kuma didamatti dabaltanii tamanarra fudhatu jettanii akkana sii ta'a badaa waan goota akkasitti hin dhiisu. Qarallee 500 banee jira habiraa kana kennee abbaan onnee qabaatu kootu kunni 100 asiiti kunni 500 kabiraatu natti kenneera ilmi kiyya. Maqaan lawu kootu kachi qabdu hiddaa dhibbatana narraa fudhatu diddama dartanii dhibbuma lama illee waliin guuttanii akkama hin kennu goma jedhati. Galatoomi isiniin jedha Oromootii yoo jedhu akka Oromootii deemaara dhiiroo akka arsee qofaa miti akka Oromoo guutuuti akka kutaa 11 deemaa jira. Ka qabullee ilma kiyya kaartaan qabne deena keessi Oromootii mee hanni kun hin gayaa. Nauna fakkaatee beeka Oromootii amee keessa uflaan kutaan 11 keessa uflaan maal ana ilma kana jallaare ana moomaallee ndaru afaan nan qabu Oromoon kutaan 11 keessa laakkaachuu jira Oromootii asinaa hirmaadhu gabataan keeti ka qopheesse dhuga ilma ergatanii Oromoo atina ergatte nyaanni gabataa akkasii qopheesse anaa hoo narraa nyaadhu si jedha raabu yaadee tarra daruun qabu qo'isiisiisa. Akkas. Maal anime ilmaan matiya jedhe malee Oromoo ganaa caqasaame waan naggan dhuftuun ufii kiyyaa jalqabee ka'eeti waan godhuu maluuf akkatti deemtu haa hin caqasaa waan ati naan jette hin qorticha kiyya fudhadhe waan ati jette jalaa deebi'e ilmaan tiyyayyuu hin geenne hin daballe horii ni nafa warri kun waan akkamitti jiraachuu danda'a warri kun waan akkamitti waa barreessa qofa hamileen kan dhaa qofaa miti bara. Kakana qofaa miti bara waan ta'u sheekni illee barreessee qeesiin barreessee abbaan gadaa barreessee seenaa kiyya barreessee kan dhufe namarri nu naagita kamin na jalafta mee dafanatti abbaa kiyya bada 25 hin maraadhe waan gootu 50 irra naa kaayese kuma 150 banaan geetti arsiisa abbaan feetanas koottaa yoo dandeette. Maarree jechuun kiyya beeyila Oromoo kiyya bee ana bakka jira kakkuma 600 baadhu jiraame as keessa. Karaa bitti hafuura baafatee as keessa jiraame Oromootii ana akka Oromootii eegaa jira ilmaan beengutti fadha jedhe malee Oromoon guutuun bakka qabaami yaadaa maraanuu bakka sii kenne mee Oromootii akkana badhisee xiqqaa guddaa maali dargaggeessillee hin jira. Dargaggeetti illee ni jirti miree maqaa as keessa dhagaan jiruumi mee olaa bahu qeerroo qarree jedhani gurri garanatti qarree dhaga'utti jiru jedhan garanatti kas abbaadha yoo dandeetta fudhadha yookaan qeerroo jalaa karaa qaba 165
Intaan abbaaf. Seena xiqqaa kaasuu fedhe. Gan 74 obboleeskeen torbaatii jedhani Oromoo gaafas namni tokko Oromoo as hin jiru. Biyyaatti nuu dhuftaan arifaatti. Iyyaafate haktaan arifaa dhufe an obboleeskeessanii nuun jedhe kiloomita agasifaan deemne haa ummataan wal barsiifne. Achiin booda Studio 80s, 1982. Studio sirba afaan Oromoo tokkit jira. Kasetti kumma kum lama asifaane taana riba geessu ture. Akki ijoolleen afaan baratte seena baratte namooma ofii uf baratte kasetti kumma kum lama si baasir kenne bigeessine sibsun caqasanii afaan sun dhagaanii akkasiin daandii obboloon kenna dhowwuudho balleewu dhowwuuf. Jaarsin na dalgaaf tokkaafii na gaafata. Kun maanii jedhe na gaafata. Kun ka turree maan hin beeddu abba lakki ka turreen yoo guddattu saree taati hin taatu ka turree kanaafuu waan an arsii himuu fedhu atiin Oromoo baradhii jijjiiramuu hin dandeettu. Yoo namni hin gammadu dhaloon kee jijjiiramu. Yoo namni aarinnen dhaloon kee jijjiiramu. Yaa Oromooti haqi isaan geettamu yoo onneen nama yoo onne ilmaan namaan tun miliyoon taate takka takkaan onne xiyyaatti isaan baana. Onne ilmaan namaan kun tokko am takkittum tanaan ganam bariitu yaada Oromummaa akkam bir dhaabbannenne uf gaafachuut jiru. Oromootiyya na jaalattanii na harkaan agarsiisa galatooma gaafinti ta lammaffaa wal jaalattanii Oromootii wal jaalattanii thank you very much. Saaja halkanii waati riiba na gaafte Oromumaan dhaamta fette na gaafat waan tokko dhaamaaf wal jaaladha wal qabadha tokkaa. Kaalis tokko waan naan jedhu kullu yooma huwa fi shaan guyyaan kamuufu kabaru akbarii qaba waan bari'uun qaba. Guyyaa tokko gammada guyyaan tokko gadda garuu abdiin ta'e fuulduraatti gammad guddaat nu eegata inshaallahu ta'ala. Gammadin yoo nu tokko taana harka wal qaban wal tuwan hin oolu gammadin ni dhufa inshaallahu ta'ala. Yoo nu bittinnoon addaan baana wal kasase wal dhib gammadin dhufni gabroomna. Eenyutu gabroomut kophii eenyu namin gabroomu kophii jiru ni jira wali gallaa miti wal baannaa miti wal omsinaa miti akkanaan jabaata Oromummaan inshaallahu ta'ala. One message for you. Ummat kun fakkeenyaaf meegos keenya kee jirtu yoo Kikuyu yoo Meero yoo Kamba yoo Baluyyaa yoo Masaayi waanum keenya kee jiru waddaadha. Cuffisii Oromootti jiru cuffisii waddaadha. Eenyutti jiru Oromoo walii galuu malti Oromoon waan tokko ta'uu malti Oromoon il tokkoon waa arguu malti gur tokkoon waa dhaga'uu malti. Qaalichi kun reefuu yoo dubbatna boos yeroo gabaabduu keessaatti seenaa bal'aa nuu ife na qoli. Yeroo gabaabduu keessaatti thank you galatooma obbo.
So kitab lama farduf ichiti gada Dr. Muhammad wa yero dera waan gada kan jalbuwe kormaat gudda dubbise ture hankon gada tok addunyaa irraati mootummaa miil sadiin ijjetti. This is the 7th edition. Addunyaa irraati mootummaan judiciary, legislature and the executive miil sadiin dhaabbata addunyaa irraati mootummaan. Garuu gadaan miil afuriin dhaabbatti. Gadaan legislature qabdi, judiciary qabdi, executive qabdi. Gadaan religion qabdi. Qaalluun eenyu? Oromoo Zabiraat qaalluun eenyu? Yeah, he's a religious leader. Abba gadaatiin jal mogga lamaan qaallu gos lamaat birta. Abba gadaatiin jal. Kanaafuu gadaa sistemniin yoo addunyaan mootummaa utuba sadiin dhaabbattu gadaan utuba afuriin dhaabbatti. Hankoon isii maani kitaabaan yeroo guddaa irraa dubbisa ture gadaan waa'ee uwoolee akka irraa Dr. Muhammadin nuu hime gadaan waa'ee uwoolee xiqqoo laafif duri. That's the only gap I have seen, Doctor. The only gap I have seen in Gada is a bit gender insensitive. You at Guyahan Balifte Akas na Ipsit, one good does in Rabaradanu. I have learned a lot from you today. So that will boost us. Galatomi, Nukaduri, Kaseti Dudamban, your kitab Dikagana Fune Bigesino. We've been cutting bags here. Jawan Agasi Kaseti kanhine Fane Bigesuto. Arra kitab Dikakam Banege Sinafi, Balisewa and Buddha of Kasakaba, Nihim. So I want to leave it there. Naganaton Fadedani, Ummata Waltijete Kesaf Alan. Dalaga Muhammad kan jabese sena kitab kana matas ummat sunna galate fadeda galanni ningo jas gen tokkitti duri mushan isa nambirati lontissa wogga saddeet lontisse goromi saddeet argannan abaya me abban abome kottiyet abban idufnan beddan goromi saddeet kana ajang kunketi kanen ummatiyat kesi kanne areratiyat gesenan abbamen ayegede olla yaame muchaka ebiti safanir najirti kotta na ebisa fiye kana na isani galti jechinki kun bas galannin ummat ala ummat arab kesa ka Muhammad bir dhaabate sena arra qophees afaan kiirjir yo irrabo gorqallu yaamne Kallu ko darab kana dafiennan yo kesi nasdirat kesi yamne kallu yamne wor ala ijolle dubra ta anole Cairo Nairobi Tabale ta Saudi Arabia galanni kesa nafan kemir jira rabbi birati san yamne rabbi sani hadanne galat kesa rabbi fula san jirta jannan ya san jijiru inshallah. So I'm going to end. One politika dia yang kadang nabar sih, jadi kes misalnya. Binasi keto ko biat, binasi to kocan beda ni miti. Kocan har mingkabu ilman akam buddhis. Lale ilang buddhis ada. So ay politika ilman akan lala, waman tu kan. Ilman hingeti, ilman lalle, ilman walgal fanna turakin ni kabduai politika ke senun dan denu. Ilman lalle, ilana kan lalle, namin badijir kagalu. Wanti nurakif taka.
waan nu yennu ulma fulata kiddu kuba ulma fulata ko dukkuben wanti Oromoo fed nam kamu fumbe kamotumma arga qabin beeka kamotumma fedin nan dibe yo at Oromoo qodin Oromoo singolt this is tan clear Doktora Professor Yamne Oromoo ma fedi arrasi fundande wahe Oromoo fed atin nan dibe tanun nan dibe godif dubin injirtu Lencini mona sene galgal gorom floni funan jarsini ebo flete orana lencini SBD fangar sisa muka fa fandan ne cinkuloti abole cinkuloti na lak fantini same dubin jabdu dubin jabdu dubin le chale chakafun kellalani orana ni wama rafudu dandetu antane kan tu ya angkat tefan nagar sisa jarsi dom nu dien kan leti nu garsisa ridiko pam berbadu jirra ofir gadebine tanaf nu tiarina insyaallah walin jirra damsin kan kiya damade damsin kan kitoko Oromo ni bed dalam sasa teta stai iltanti tangam machisu feda sunifa stai yero siyasa ke jiru we are too busy yero siyasa tan 4-5 hours basun nam pikin jabati why Oromo tifin bafa why Oromo tif we will give our time we will listen to you we will work with you ramsin kan kita Oromo Kenya ak bialat lalu kan Oromo Kenya ak biufit lalu kan investment manin kun Kenya yuat gafat about umat kun asindala nini aluma du fejara jira Oromon most of the Oromos in the diaspora need to invest in Kenya. Kenya is your second home. Kenya is your home. You're not a foreigner here. Ak bakata ak Kesuma, Kenya, Nairobi, Thika, Tetu. Mani wantin bira laftin tu Oromo si bersih mani. Laftini Nairobi, Mombasa, Tetu, Thika. Ibu batanu bisa ninggal tu. So Oromo needs to invest in this country. You don't need to be foreigners here. Laftan Kesuma tu undang deta. Laftan nuit isanijir. We are here for you. Dia cuf wa yuma bakatuma rayason tarkafa chumal. What next? What next? Bakatuma duba manti. We have to invest. We have to invest. Kulinjira. Itima hubsisa abdi tora jolle te tajir abdi tora. Bese banki faranjit gurtani birintaina. Come and invest. This is your home. Kota. Iraba. Hodi muhariri ningia ukumbini. Niaseme hadharani anikerayo moyoni. Mamangu Simoni sina furaha moyoni. Mamangu Muhisani uko wapi duniani? I think I was 16 years old. I was in secondary school. Gafa ngolaldo sun kopese. Kan had nadal tesoke. I was 16 years old. Gan fudani ja Oromia sok. Aryo at gamu afansi dan ayat indande. 16 years. My poem is in the market and in the nation newspaper. Sanigaldi. Gang kudani ja Oromia sokanin. Oromia in secondary school. So, achida abada galat kabdani kero sochi Nairobi kitaba
diddama naa bitte qeerroo sochii Naayiroobii galata qabda. Aannan akka liwaariyooti torbaan kan keessaa Sunday I am not prepared. I'm not prepared today, but this week I will send 50,000 to Abu, Sheikh Abu, inshallah. Aku boleh scan Dr. Muhammad Birdaban, inshallah ta'ala. Dalam sim kitok. Namin bar gara magalgalyo wademe nafsiyo boleh sa. Borinna wal gara nafsiyo boleh sa. Iftanna wal gara nafsi wait sen to bisul. Obolong gana maaf galgal wad timan marato wad timan. Garu yo gana maaf galgal wad dufne. Miangkap. Ayam Oromo that's enough. Warin birana shak. Shakite jalate fulete, this is not my problem. Kan ni dena rafulun mer bende. So kashaku arako ngap. Kait gamma golin gamma inshallah. Tokkuma mujabesa. Dam sibirang kabar dam sin takku kanu. If you will ask me 10 first and last questions, kanu misal dam Oromoki. Wali galle toktanan wantin tan chuftini hikat. Ada geisa. So thank you very much, Dr. Muhammad. We are proud of you. You are telling me jette tumbat nam turi matansa kitaba atta dem heddu kafaranji deme heddu de. But the way you summarized, your kitab durai radubat astira kalamafa salatu deme, the way you summarized, I can see the knowledge in you flowing. Abdina sorte kitab sun indub bifne galgal kan indub bis galgal kan lachu. I will try my best to make sure by the end of this week I have gone through all those books. At least I can read Oromo. I can read Oromo. So I'm just happy, let me end there. I want to recognize the presence of Dr. Matthias. Matthias Gundina, I want to recognize your presence. Thank you very much. We have a lot of respect for you. Galato, Mohammed Dexiso, Apo, Kapsan Dikangkap, Kapsan Abanamat. We have a lot of respect for you. Yabada, we love you. Rabni be. But I am Qur'ana toke saati. Wan anarge Rabbi wan yedu ilmon naman ufsobu undandete. Yo atini ufsobaete. Yad ke irraat shilingi milyon lama qaba account keessa et galgal yo geetu onnen tesi himtiin qabdulak siyyatin kijibda. So Rabbi wan yedu ilmon nama ufsobu undandetu. Aku fi ufsobu undandete naalle nasobu undandete. Jalantin Oromo ufit mamatan sundande military barre yo atini ango gudda qabat waya irratti kaya no ango den waya ner kaya no Jalantin Oromo akka ango military so waya kaya no dande onne ges no jirti. We love you people. That's the message I want to give you. And that's where I want to end you. To end Yasin Juma. I have seen Yasin somewhere. Dugyang Yasin, Afraid Dugyang. Yasin, we love you. We love you so much. So, Achit Gababada, Horte Galaton, thank you very much. Thank you, everybody. Jedang umrida jedang gadang bishayau jedang gadang gadisa jedang. Kana mali fakka jedang kitaba kan keessa dargattu. Inni ti'aanu wirtilee bulchiinsa sirna gadaatii reefu irra sinii bahee jira. Qubsuma qomoo Oromooti. Hariiroo Oromoo fi Odaa, hariiroo Oromoo fi Malkaa. Wantoota kanneen Oromoo maaliif itti fayyadamti? Maal jechuudha? Isa sanii inni ti'aanu boqonnaa lama keessatti seera abbaa gadaa, ulaagaa abbaa gadaa. Namni tokko abbaa gadaa ta'uuf dhalatee akkaataan inni itti dhalateellee murteessa. Sadarkaa kamitti ilma jaarsaatii fi ilma kormaa waan jedhamtu jira.
ilmi dhiiraa tokko dhalatee caasaa sirna gadaa keessatti hirmaatuudhaaf yoo akkamitti dhalate waan jedhu seera of danda'e qaba waan ta'eef abbaan gadaa tokko abbaa gadaa ta'uudhaaf heera uumee fi tumaalee seeraa beekuu qaba. Afaan ofii miiloo hambaa guuttachuu qaba. Hariiroo Oromoo fi Odaa beekuu qaba. Walumaa galatti namni haadhaa fi abbaan manaa isa abaartu namni ollaan isa abaaru abbaa gadaa ta'uu hin danda'u. Abbaa gadaa ta'uu kan danda'u miiloo jechuun guddinni isaa daddalcha dikaarraa bahimarraa yaa'arraa warrarraa qubsumarraa haga manbal haga caffee walii galatti sadarkaa keessa darbuu qaba. Kanaafuyyuu seera abbaa gadaa ulaagaa abbaa gadaa namni tokko abbaa gadaa ta'uudhaaf akkam ta'aa kan jedhu as keessaa argattu. Kitaabni kun kan irratti barraa'e aadaa miti. Aadaas of keessaa qaba heeraa fi seera irratti barraa'e funaaname akkasitti naa hubattan. Inni taanu sadarkaa gadaati. Boqonnaa taanu keessatti citii gadaa sadarkaa gadaa. Sadarkaan gadaa Oromoon kaleessa dhaloota gaafa dhalateerraa akkamitti qoqqoodaa turte ga'ee akkamii kennaafii turte dabballee gaammee xiqqaa gaammee guddaa foollee yookiin kuus raabadoorii luba gadaa yuuba tokkoffaa yuuba lammaffaa yuuba sadaffaa yuuba afuraffaa gadamoojii akkaataa inni itti sadarkaa gadaa keessaa bahaanii namni tokko waggaa 40 ga'u malee abbaa gadaa ta'uu hin danda'u. Yeroo ammaa kana ulaagaa biraa yoo dadhabne heeraa fi seera yoo dhabne nama waggaa 40 ga'e hin dhabne lafa ciisaa kanaafuyyuu achi keessatti barattu. Inni itti aanu sirna gadaa fi dubartoota. Sirni gadaa dubartii akkamitti ilaala? Wanni irra baay'ee sirna gadaa kana gadi deemaa jiru isa kana. Sirni gadaa dubartii wayyuudha jedha. Wayyuu jechuun ulfaattuu jechuu kabajamtuudha. Dubartiin hin himatamtu yoo himatte ragaa barbaachisu. Dubartiin simannaan dhaabatatti sitti murteessa sirni gadaa. Kanaafuyyuu malkaan dubartii wayyuu booroon dubartii wayyuudha. Walumaa galatti wanni dubartiin harkaan qabatteeyyuu kabaja guddaa qaba dubartiin. Karaa seeratiin ammoo sun heeraan tume karaa seeratiin ammoo dubartoota bakka 5tti qoodee gahee hojii kenneefii jira. Takka haadha siinqee golaa, haadha siinqee falaa, haadha siinqee anfalaa, ateetee cifree waan jedhantu jira. Akka naannoo biratti ammoo loqonni garaagara ta'utu mala malee hojiin isaanii haati siinqee 5 sirna gadaatiin gahee qaban. Eenyutu haadha siinqee ta'uu danda'a? Kana gaafin jiru as keessaa argattu. Inni itti aanu wixinee seeraati. Sirni gadaa maal qaba? Maalirra dhaabbateetiin inni seerri katumamu? Heerotatu jira. Heeronni sirna gadaa jiraatan malee seerri irraa tumamee buluun hin danda'u. Kanaafuyyuu seera 9 fi 5 qaba sirni gadaa. Seera uumee fi tumaalee seeraa qaba. Seera funyoo fi fa'umaa qaba. Duudhaalee sirna gadaa qaba. Murtii Oromoo qaba. Waan murati jechuudha. Waan kaleessa namaa tume, ka margaa tume, ka maddaa tume, ka tulluu tume, ka bineensaa tume, ka bosonaa tume, ka qilleensaa tume. Walumaa galatti waan kalee muratee ittiin bulaa ture qaba. Inni itti aanu gumaadha. Gumaan maal? Ka jedhuuf gosoota gumaa as keessaa argattu. Maaltu gumaadha? Ammoo gumaa jechuun maal akka ta'e gosoonni gumaallee maal akka ta'e as keessaa argattu. Seera guddifachaati. Seera guddifachaa yeroo ammaa kana guddifachaa jira. Guddifachaa jecha jettu tana bicha akkama jecha gadaa jettu tana addunyaaf kennu kana jecha guddifachaa jettu tanatti gamaatiin hin turre. Namni jecha guddifachaa jettu tana hin beekne hin jiru. Garuu dogongoon guddifachaan Oromoon eenyu guddifata? Kana beekuun barbaachisaadha. Oromoon eenyu akka guddifatu beekuun barbaachisaadha. Oromoon guddifata malee Oromoo guddifatu. Ilmaan Oromoo kaleessa seera tumee fi guddifachaatiin hin ture. Ilma gudeedaa, ilma guddisaa, ilma mitii, ilma boojuu, ilma booroo, ilma naqataa fi ilma faana waaraa qaba. Inda gaama. Muraan baay'ina sagantaan hin fudhamu. Continue. Tole inni biraa guddifachaadha. Seera guddifachaati. Oromoon eenyu guddifata kan jedhu Oromoon guddifata moo Oromoo guddifata? Kanaafuyyuu haala kamiin guddifata? Heeraa fi seerri Oromoon tumee nama tokko ilma itti godhatu akkam kan jedhu as keessaa argattu.
macarashaa irratti dhaamsa uummata Oromootiif hayyoota Oromootiif seenaa keessan eenyummaa keessan nama ittiin eegina nama biraa ka barreessu ittiin eegina ofumaa keessanii barreeffadhaa hayyoonni Oromoo akka qubsuma qubattee jirtuun seenaa eenyummaa kee seenaa uummata keetii seenaa saba keetii barreessisiin jedha asumaan gara kitaaba itti aanutti darba. Kitaabni itti aanu arsooma gorsooma jedha arsooma akkuma reefu isiniin jedhe sun arsoomni heeraa fi seera ittiin bulmaata. Continue. Kitaaba lammaffaa keessa ifaaleen dura kisaa jira waan ta'eef gaggabaabsee isinii hima. Arsooma gorsooma jedha arsoomni maal akka ta'e boqonnaa tokkoffaa keessatti barattu heeraa fi seera kalee uummanni Arsii tumee ittiin bulaa ture. Akkasuma gumaacha uummanni Arsii Oromoo fi Oromiyaaf taasise keessaa caffee madda walaabuu wiirtuu siyaasa Oromoo turte odaa roobaaf murtii Oromoo ture kalee uummanni Oromoo achirratti murtii lallabachaa ture. Dirree Sheek Huseen Olko Soofumar harka muraa fi harma muraa aanolee jalqaba irratti kan argattu. Inni itti aanu immoo sirna kootu dhufee sirna qoraa murtii jaarsummaa jechuudha. Sirna qoraa murtii jaarsummaa keessatti maaltu jira yaadi takka maal qabdi qora mataa qora miilaa qabdi gungumee qabdi sunnamtee qabdi dubbadhee qabdi qajeeltee qabdi muramtee qabdi. Kanaafuyyuu seera kootu dhufee jaarsummaa dubbatan boqonnaa kana keessatti akka gaariitti argattu. Inni itti aanu gosoota Arsiisii Koomandoo gosoonni Arsiisii Koomandoo eessa qubataniitiin hin jiran qubsumti isaanii eessa kan jedhu eessa argattanii Arsiiwwanni jedhamu kun Sikkoo Koomandoo maali? Sikkoo shanan mandoo torban jedha yeroo baay'ee Sikkoo shanan bullaalla wacaalee jaayii waajii ilaanidha mandoon torban raayyaa hawwattuu kajawa utaawayyuu wanamaa biiltuudha. Kanaafuyyuu gosoonni kunniin qubsumti isaanii eessa akka ta'ee fi daddachoonni isaan kaleessa hangafaa quxisuudhaan seera gosaatiin itti bulaa turan akkam kan jedhu as keessaa argattanii. Inni itti aanu qubsuma Arsiiti. Qubsumti Arsii kaleessa gaafa federeeshinii odaa roobaatiin bulaa turan eessa qubatan daddachoonni isaanii eessa daddacha Kitibee daddacha Guutaa daddacha Giraaramu daddacha Raayyaa Shananii daddacha Waabee Onqooloo daddacha Agaafraa Hambeentuu daddacha Walashee daddacha Dallumannaa daddacha Madda Walaabu daddacha Raayituu Galbii daddacha Bullaallaa Dhimtuu daddacha Miiloo ka odaa roobaa jalatti argamu mootiidha daddacha Adamii Aloolaa. Kanaafuu daddachoonni kunniin qubsuma kalee uummanni Arsiisii Koomandoo jalatti bulaatiin hin ture galacha 12 jechuudha. Akkasuma kan itti aanu immoo sirna fuudhaa fi heerumaati. Sirni fuudhaa fi heerumaa kaleessa uummanni Oromoo Arsii tumateetiin hin qabu sirna akkamiiti ka jedhu kun ammoo sirna fuudhaa fi heerumaa ka Oromoo ka waliigalaatiin wal fakkaata. Ka amma daddacha asaasaa gosaan abbaa gadaa tolfatanii gosaan seera tumatan kanaa miti. Kalee Oromoon abbaa gadaa tokko qofa qabdi caffee waliigalaa keessa abbaa gadaa tokko filatteetiin ittiin bulaa turte. Sirni fuudhaa fi heeruma Oromoo abuurraa qabaa. Abuurraa jechuun deemaniitiin hin ta'a. Warra irraa kadhatan sallaaluu jaarsa fixeensaa qabaa. Shanoo shananii qabaa. Waddeessaa baarree qabaa. Seera rakoo qabaa. Dhaamata qabaa. Seera rakoo jechuun intala fuutu san waan ittiin fuutu qabeenya kennituuf jechuudha. Yoo rakoon qabaatiin ilma gudeedaan jedhamu. Akka Oromootti akka aadaa Oromootti seera bakka ragaa jirutti intala san yoo fuudhin ilma gudeedaan jedhamu ilmi irraa argamu jechuudha. Kanaafuu seera akkana jabaa kana qabdii uummanni keenya kaleessa. Isatti aanu ammoo dhaamata uummata Arsiisii Koomandoo fi hayyoota Sikkoo Koomandootiif. Hayyoonni Sikkoo Koomandoo hin taa'inaa gabbaa seenaa Sikkoo Koomandoo barreessaa. Wanni isin dhoorgu hin jiru. Seenaa Oromoo barreessuuf dursaati seenaa Sikkoo Koomandoo yoo barreessin ka Oromoo barreessuu hin dandeettu. Soba. Keessatti guddatte dhiiftee ka biraa barreessuu hin dandeettu. Hayyuun afran qalloo ka itti humbannaa gabbayitii seenaa afran qalloo barreessi dhalootaaf kaa'e. Anan eegiin achi dhaqee barreessuun natti ulfaata. Barreessuullee ammoo gadi bu'ee akka ati keessatti guddatte sanitti barreessuu hin danda'u. Barreeffadhaa asiidhaa walitti maynee caffee walii galaa geessinee ittiin bulla akka uummanni kun ittiin bulu goone. Warri Maccaatuu Lamaallee akkasuma barreessaa seenaa keessatti.
warri sabboogona kuntumaa daarimu warri garri warri gurraa warri girirraa warri olmaa asirtan hundi keessan iyyuu seenaa keessan kakaleessaa qoradhaa barreessaati gadi fida cuunfine caffee waliigalaa geessine seera Oromoo waliigalaa kabasaqaa sangoone ittiin bulla isiniin jedha irra deebi'ee ammallee haala kanaan sagantaa kana naa miidhagsuu keessaniif galatoomaa isiniin jedha namoonni sagantaa kanarratti galateeffachuu barbaadu jalqaba irratti kitaaba kana na bira dhaabbatanii waldaa tokkummaa Arsiisii Koomandoo Afrikaa Kibbaa jiraatu akkasuma Kaaya Arsoo qeerroo fi qarree magaalaa Naayiroobii Adolee Sister JJ Foundation akkasuma Gaaddisa Haftee Doombir Gaaddisa sochii qeerroo Baalee hedduu keessan hundi keessaniyyuu sagantaa kana naa miidhagsuudhaaf kalirraa kaatanii hanga irratti na wajjin na faana buutanii akkanatti na bareechitan galatoomaa isiniin jedha. Aliin Oromoo hundaaf qabu rabbi tokkummaan waa kenne. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira kanatti aansuun Dr. Maatiyus Guddinaa Amilee Dangar Waltajjiitti nu simadha. Doktorri alaarraa dhufanii nama guddaa hayyoo Oromooti. Galatoma dilteedinna na of galchaa maqaan kiyya Maatiyaas Guddinaan jedhama anillee dubbachuuf sagantaa hin qabun ture biyyuma laaluun dhufe vaakeeshinii irra jira garuu akka carraa sagantaa kana qabdu jedheen afeeranii naa irratti argamuuf as gore kanaaf erga nas ga'e immoo ijoolleen asirratti na afeerraan hin didu jedheen dhufe badaa dur gara waltajjii kan irratti baay'ee mul'adha garuu amma dhiiseera yeroo dhiyoo booda waltajjii irra badaan jiru kanaaf ani as ba'uu badaan feenen ture haa ta'u garuu akkasitti isin arguu kootti baay'ee natti tola baay'een gammadaa isinis akka gaarii jirtu akka dhageenyu miti yeroo achi dhageenyu Oromoonni Keenyaa keessa jiran waan rakkinaa hedduu keessa jiran nutti fakkaatee tuma yaaddaa turre garuu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e fuula babbareedaa akkasii fuula gagammadaa akkasii yeroo argu baay'ee natti dhaga'ama baay'een gammadaa uummata kiyya gidduu akkan jirutti akkam waan biyyatti dhaladhe gandanitti dhaladhe keessa jirutti gammachuu qaba. Erga hundumtuu dubbatee fixee waan hundumtuu xumurame dubbachuun namatti ulfaata. Waan hawaasaa hojjenna nuti by the way ruufoo jiruu kan achi teessee maallaqa hagasii gumaachitee miseensa hawaasa keenyaati Minisoota boordii miseensa hawaasa keenyaa turte kan miseensa keenyaa ijaartee hawaasa keenya ijaartee jajjabeessaa turteedha. Kanaaf ishee illee bakka jirtutti harkanaadha. Gaarii natti to'aa ture yeroo waan ishee dhaga'u istaayila to'aa ture karaa biraallee firooma qabna isii waliini. Kanatti aansee egaa baay'ee waan asin turre carraa akkasiin argadhu. Egaa dhugaa ishee adii walitti himaa deemuun gaariidha. Oromoon Keeniyaa keessa jiru waa lama jedhan. Waa hamma qoqqoradheetti jechuudha. Hojiin keenya waama ragaa irratti hundoofnee waa qorachaa deemna. Kan itti dhalatee fi kan itti baqatee jedhan. Mee warri Arsii Diidaa fi Waabii gamatti dhalattan mee harka baasaa see tokko. Eressaa baasaa. Hin sodaatina. Yookiin sikkoo mandoommee harka baasaa. Sikkoo mandoo harka baasaa. Deeffadhaa. Boorana Marsaabiit Boorana Moyaalee gaman Keeniyaa keessatti warri dhalattan mee si'a tokko harka baasaa. Maccaa fi Tuulama Shawaa Wallagga Iluu Baaboor Jim gaarii kana maaliifan isin gaafadhe Minisootaatti ani waldaa hawaasa Oromoo Minisootaan hoogganaa ture aadaa Oromoota bakka garaagaraa hundaayyuu nan beeka. Akka nuti itti qubannee achi qubannee jirrus akka biraati hundumtuu bakka garaagaraatii dhufnee hawaasa tokko qabnaa waldaa tokko qabna. Amma yeroon isin ilaaluuf yeroo magaalaa kana keessa deemee waa qoqqoradhu
Sikkoof mando arsiin akka gaariitti ijaaramee caayaa qabaa kaayaan jiraa wal dhagaa wal jala deemaa amma karaa lachuuyyuu karaa warra biraas warra Oromiyaa kutaa garaagaraa keessatti dhalatan biras rakkoon jira isin biras rakkoon jira wal harcaafnee deemuu hin dandeenyu isintu jabaadha isintu jaarmiyaa qabaa isintu caayaa qabaa isintu tokkummaa qabaa warra sana isintu ofitti fiduu qaba jechuudha namni yeroo hundaayyuu nama jabaatetti baqata nama jabaate jala dhaqee dhiyeessa warra bakka injiran dhagayeera magaalaa kana keessa hundumtuu bakka qaba bakkatti qubatee jiru itti dhaqaa warra biyyaallee warra asitti dhalate jechuudha Oromoota Boorana gama jiranii garri Oromoota gosa shantu jiru Keeniyaa keessa gara nama miliyoona tokko oliiti kan afaan Oromoo dubbatu warra kana firoonfachuu ofitti fiduu biyyi kun biyya lammaffaa kan keessa tarru yoo ta'e biyya keenya akka ta'etti fudhachuu qabna bakkuma dhandhutti horaa deema Oromoon bakka dhaqutti ilmaan asitti dhalatan jiru ilmaan asitti guddatan jiru ilmaan asitti baratan jiru kan keessa darbuu dadhabee asumatti immoo dhaabbatee jireenya godhatee ilmaan horee as keessatti duroomee jiraachuu danda'us waan jiraatuu fi tokkummaa kana qabaannee malee laga ce'uu hin dandeenyu jechuudha isii kana qofan isiniidha. Risoorsii hedduu qaba Oromooni akkuma abbaan keenya Haji Alii jedhanii anillee dhaamsa kana fuudheen gala nuti walgeenyee Keeniyaattis haa ta'u biyya biraatti waa investii gochuu hin dadhabnu. Durin beennu jechuudha yoo dhandhee qaamaan ijaan agarree wanta lafarra jiru barree wanti kun riiskii qabamoo qabu innee uummata keenya amansiifnee isinillee wal geessanii isaanii nama yoo nutti ergitan Minisootaatti yoo ergitan dhufanii uummata keenyatti dubbatanii itti gaafatamummaa fudhatanii isiniif illee warra as jirtan warra rakkoo qabdan rakkoo seeraa warra qabdan eeyyama jireenya warra dhabdan isaan bakka abbaa seeraa bitanii isinii falmanii akkasin akka warra biyyaa wajjin mirga qixxee qabaatan gochuu danda'u jechuudha waan an hubadhe tokko kanarraa kabiraan akkasin jaalala qabdan namni as keessatti beela'u hin jiru lakkii akkasii yaaddan miti nuti garaa walittiin jabaannu waan qabnu walumaan hirmaanne waliin nyaannaa jedhanii dhuguma Oromoon garaa walittiin jabaatu gara balleessa biyya kana jaalladheera biyyi Keeniyaa dhugaa dubbachuutti kan dhalli namaa keessa jiraatu namni dhimma keessan qabu hin jiru maa deemtaa ati bifi keenyarraa adda nama jedhu nagarre gaan amma torban lama darbeera ergan dhufe kanaaf isinis waan biyya kanatti gammaddanii jiraataa jirtan waan natti fakkaata lafa rakkinni jirutti immoo walitti dhufanii mari'atanii wal gargaaru karaa yaadaan qabeenyaan horiin waan garagaraa wal gargaaruun Oromoon akkuma sila dubbataa turan amantii sadii qaba garuu amantiin keenya Oromummaa keenya himmi akkuma kanatti jiraanna Minisootaa keessas akka kana iddoo biraa bakka biraas akkuma kanatti jiraanna waltajjii keenyarra abbootiin amantii sadanuu waliin dhaabatanii addunyaarra waan akkasii jiru faranjoonni yeroo nu bira dhufan hin dinqisiifatu maaddii tokkorraa eenyutu qalee eenyutu maaloo jedhanii isa warri Abashaa dur wal nu barsiisan sun nu bira hin jiru abbootiin gadaas abbootiin amantii musliimaas kan kiristiyaanaas waliin dhaabbannee waliin waa'ee Oromummaa advaansii godhan gara kitaabaatti yeroo deebinu dhaloonni kitaaba hin qabnu dirqama yeroo kennatti fayyadamuudhaaf hunda dursee kabajamtoota keessummaa ulfaatoo as keessa jiran baga rabbiin waan hunda keessa darbitanii as geessanii warra sagantaa har'aati irratti hirmaatu isin taasise isiniin jedha kabajamoo abbootii amantaa abbootii gadaa Haji Alii Waariyoo Dr. Maatiyus Guddinaa Yaasin Jumaa Artist Jaafar Yusuf akkasumas barreessaa kitaaba Arsoomni Qorsoomaa fi Icciitii Gadaa jedhu Muhammed baga qooddattoota guyyaa har'aa taatan isiniin jechuun barbaada kanaafis naaf oolchaa. Duraan dursee isin arguu keessa kiyyaa fi gammachuun dhaga'ama. Kabajamoo Haji Alii Waariyoo kabajamoo nama maqaa dhahee waliin ga'uu hin danda'u. Asumarratti illee amma dhiifama gammachuu guyyaa kanaatii fi gammachuu bakkee kana ammas Naayiroobii maashaallah akkuma maqaan keessa Naayiroobiitti rabbilees ni haroobu warra as jirtanii ammas nama isteejiraatii miti
gammachuma kanaaf isin arguu kiyyaa fi malee nama dubbilee danda'u miti dhiifama naa gootanii akkasumatti Saawud Afrikaa irratti dhaamsa isinii qabnutu jira dhaamsa irratti illee asirratti akka danda'e tokkoon mata duree isinii gahuu ni danda'a akkasumatti ani maqaan kiyya Jamaal Kataboo jedhama dhaloonni kiyya Arsii Tayyaa naashinaalitiin kiyya Saawud Afrikaadha haa ta'u akkuma isin beektanitti galata isinii galchuun barbaadurraa abbaa kitaabicha kanaa Dooktar yookaan barreessaa Muhammad Kadir ammas itti aansee koree eebba kitaaba kanaa yookaan ispoonsara warra taa'ammaraayyuu ammas deebileetiin warra hirmaatota yookaan sagantaa kanaatiif keessattuu warra Naayiroobii maashaa Allahu warri maqaa nutti gootan akka hawaasa Naayiroobiitii Naayiroobii kanarratti illee akka nama tokko hidhaatee mana Oromoo yookaan Oromiyaa bal'oo keessaa mana lammataa akka taateetti anillee mirkaneessuu barbaada maashaa Allah rabbiin isin haa jiraachisuu umrii isin haa dheeressuu ni jaata maashaa Allah asitti aanseetiin akka Saawud Afrikaatitti yookaan Arsii yookaan Oromoo Saawud Afrikaa jirurratti durataa kennaa Shee Sultaan Tamaam hawaasa Sikh Commando Saawud Afrikaa keessatti jecha bakka sanatti koree olaantummaa keessatti illee bakkee qabu ammallee akka Oromoo Saawud Afrikaa irratti illee warra miseensota san keessatti akka irratti ibsuu barbaada. Haa ta'u waa'ee kitaaba kanaa irratti qoosii waan isiitu takka jira ishiinis maali? Kitaaba kana bu'uurarraa Saawud Afrikaan akka haadha yookaan immoo akka waan kana bu'uuratitti warra dhaabatee awwalarraa waan dhugaan kan bakkee buusee kitaaba kunillee akka inni kitaaba kunillee yookaan barreeffameetiin as bahee Saawud Afrikaan akka tokkotti bittee yookaan gurguruu irratti dura warra bakkee kan bu'uura bu'eetti bakka kana gahee bakkee kana immoo mataa tiiruu keessanii Saawud Afrikaa irraan takka ta'etti uummanni hawaasa addunyaarra jirtan martu Ameerikaa deemsa jechuun galata guddaa qabdan. Assalamu alaikum barakatuh. Jirtu. Duraan dursee kabajamtoota abbootii akkasumas kabajamtoota abbootii amantaa qeerroo fi qarree dabalataan immoo kan durallee yeroo eebba fiilmii kiyyaadhaa carraa argadhee nama galateeffatin hafee Ajiyalii Waariyoo guddaa galatoomaan jiraanii carraa kana argadhee deebi'ee isin fuulduratti galateeffachuu kiyyaaf hedduun gammada galatoomaa ulfaadhaan jira. Muhammad Kadirin illee guyyaa kana geessee arguu keetiif galatoomii jabaachuu qabdaa kana caalaan jiraanii sababni isaas hojii aartii keessatti walaloo tokko barreessanii poost gochuun ni ulfaata. Akkasittiin immoo seenaa aadaa waan irraa baratamuu qabu tokko akkasittiin saba keenyaaf gumaachuun isaa waan guddaadha. Jabaatee gara fuula duraatti kana caalaa akka inni dalagu abdiin qaba. Kan inni dagadhee warra South Africa irraa dhufe guddaa maaliif warra South Africa kun jaboodha. Anaan illee namni akkam fiilmii kana hojjetee sadarkaa kana gahu kan na godhe uummata South Africa keessa jirudha. Uummata kabaja namaaf qabudha. Uummata nama jaallatudha. Waa'ee Oromoo irratti aarsaa kamiinuu warra kaffaluu danda'udha. Uummanni South Africa keessa jiru Oromoon achi jiran jechaadha. Natti mufatina malee isin illee ni caalu. Kabiraa wanti dubbachuuf jiru tokkummaati. Akkasittiin uummanni Oromoo deebi'ee tokkummaadhaan akkasitti yeroo lammataan kan hin arguutti jiru wallaa hedduu natti tole. Galatoomaanis ni jira waan Oromoo irraa afaan jirtanii.
Qabsoon keenya immoo ammallee qabsoon keenya akka karaatti fini beektu. Itti dhiitamnee, itti kabalamnee, itti dararamne malee galma hin geenye. Bu'aan dhiigaa fi lafee cabeedhaa Ifama, aikin kom na argewan akar na argewan tu terus. Dabalatun amsa namu berbaru hedule hason dan yero itu. Kanafu umat Kenya abiye ke sama dararama jiran hidha keessa jiran ifille sagalee ataanu akkasumas immoo mootummaan Itoophiyaadhaa ummata keenya Saudi Arabiyaa keessatti mana hidhaa keessa jiran achitti toorchi gochisiisaa jiruu fi sagalee ataanuun jedha yeroo mara haa yaadannu guyyaama tokko poosti goone yookaan guyyaama tokko sagalee dhageessisnee fi irraa usuu hin qabnu maaliif jarri sun wallaahi akka nuyi dubbannu kanaa olii kan isaan dararamaa jiranii namni kamiyyuu osoo hidhamee arge namni Oromoo ta'ee hidhamne xiqqaadha. Hidhaan biyya keessaallee hagam akka ulfaatu ni beektu biyya keessattuu kan yaannee dhunnee maatiin keenyallee dhufanii ijaan nu arguu danda'an jechaadha. Saudi Arabiyaa keessatti ammoo takka ni ho'a takka immoo ni qorra. Yeroo qorraas humnaa ol qorra yeroo ho'us humnaa ol ho'a jechaadha. Jiraachuuf akka malee ni ulfaata alayyuu jiraachuuf jechaadha. Mana hidhaa tokko keessatti immoo mana xiqqoo keessatti akkuma nuyi miidiyaa irratti argaa jirru nama hedduutu hidhamee jira. Nama hedduutu osoo nuyi laayifii ijaan ilaallu nama hedduutu du'aa jira. Kanaaf immoo yoo nuti sagalee hin taaneef yoo nuti abbootiin keenya mucachaa ilmoon kiyya achitti dararamaa jirti jedhee sagalee hin taaneef qeerroo fi qarreen obboleessi kiyya achitti dararamaa jira abbaan kiyya achitti dararamaa jira jennee yoo sagalee hin taaneef namni bakka biraadhaa dhufee nuuf falmu hin jiru. Jarri kun immoo akkuma isin kaleessa argaa turtan akkuma isin keessan kana babbareedoo turanii nama yoo ijaan ilaallee nama gammachiisu fuula nama gammachiisu ture har'a garuu qaamni isaanii guutummaa guutuutti badee jira. Borgaafas isaan deebi'anii biyyatti yoo carraan lubbuu nafanii deebi'anii dhufanii ka biyyatti galan ta'e waluu waan beenu natti hin fakkaatu nama hedduun jijjiiramee jiru isaanii. Jara kana nama hedduutu biyya keessaa eeggata akkuma isin beektan ka maatii isaanii gargaaru ka ijoollee gargaaru jira ka abbaa gargaaru jira. Kan nama biraallee gargaaru jira deebi'aan miidiyaallee uummata Oromoolee yeroo rakkatan yeroo dararaman namni biyyoota jiran hunda caalaa kan akka Saudi Arabiyaa ijoollee jiranidha saba Oromoo cina dhaabbatu hin jiru. Kanaafiyyuu jara kanaaf dhaamsa ani qabu adaraa Rabbii sagalee haa taanuuf hin jedha. Galatama walfaadhaa. The only adopted son of Oromo, Yasin Juma. Please, please come forward and say something, please. Yasin Juma, ilma guddifacha Oromo guddifatte, ilma Oromo magsagaleto. Kanaf, please welcome and say something to these people. These people love you very much, please. Kenya bagai tasbih itu deh Pakistan ini. Sadar baru saya ini orang kita foto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Oromo jirtu. Umat Oromo jirtu. First of all, sorry, man. Afan Oromo is very bad. I can't even. But hopefully, with time, I will learn. They promised they're going to look for an Oromo wife for me so that I can learn. But we can do a GoFundMe for Gabara. So, but it's 3 years now. He has not made his promise a reality. So I'm still waiting.
So for now you have to nikiongea Kiswahili usijali. Ndio sawa. Ile siku nitaongea mfano Oromo mtakuwa kwangu. First of all, every time I have a chance, yani kupata nafasi kama hii, I really feel honored. So wakati wote mimi wanashukuru sana mkinialika hivi. Why? Because all this time I've seen that unity and love from the Oromo community that I've received over the years. Since 2009, I didn't know much about the Oromo community. But 2009, when I decided to go and highlight their struggle in the bush, I started to understand more about the community. And ever since that time, I went through a lot of problems from the Ethiopian government. And you know, over the time, you showed me love, and it's something that I appreciated since 2009 until this other year. I think 2 years ago, when I was arrested with Jawar Mohammed and the others. The love he showed by coming to visit me at home and to my family was a lot, and I really appreciate it. I cannot take it for granted. I have to tell you now that I really appreciated the love that you showed, you know. I'm talking about from the legal representative. Gadwata obsane gada gana olkani yo obsane gatan kadi bille anbe ready chungai valid 1 2 3 Cerset Ceret Teko Samja Sija Banne jolle tenya gura di fitar. Hoi. Bismillah. Ani sandura da badde fry gau. Hey banne abo sukare.